بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد إيقار ربي خي فارسي نقيا في رحمة نبي خي الرب وسيبودا. Akkuma beekamu inshaallah yeroo dheeraa karaa qilleensaa kanaan ergaalee takka takka ta'e yeroodha dhaloota lafaa ol deemu keessaa shabaabaa fi shamarran fayyadu keessatti hirmaatuu qabna jechuudhaan sagantaa tana eegallee gidduudhatti banallee yoo uumame har'a deemnee guyyaa waliin nu deebisee jira. Guyyaarraa kana rabbiin oofee waliin nu deebisuudhaaf alhamdulillah jechaadha. Tana booda dalagaa addaan hin cinne walit dhaabbattu dalagaa bu'aa qabdu addunyattis akhirattis nu hunda waliinuu fayyaddu rabbi nu haa godhu jechaadha. Yaadachiisni akkuma waliigalaatti mata dureen bal'aan nasiihaadha. Nasiihaan diin ambiyoota hundaati. Ambiyoonni hundi gaafa rabbiin isaan erge wanni isaan dalagan xiyyeeffannaan guddaan gaarii waan jedhamu obboleeyyan isaaniiti dhaloota lafaa ol deemu ilmaan lafaa ol deemuuf nasihaa yaaduudha. Nabiyyiin goolabaatis ohuma saniini dhufe sallallahu alayhi wasallam. As keessa wanni jiru akkuma waliigalaatti waa lama jecha rabbii keenyaa subhaanahu wa ta'aalaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. Yaa warra rabbii fi guyyaa akhiratti amane lubbuu teeysanii fi warra keeysanis ibiddarraa baraaraa waan rabbiin je'uuf jecha inshaallah hanqa dandeenyutti nullee waan beeynu wal yaadachiifnee lubbuu teenya ibiddarraa akka wal baraarru jechuudha ergaan jabduu wanni as keessa jiru. Akkasuma namni ergaan tullaaltu akkuma waliigalaatti nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam jalqaba dacwaadhaa tana yogguunif eegalan eega gargaarsa rabbiiti diin kana namni na cinaa dhaabbate addatti shabaabaa jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Isaantu na bira dhaabbatee diin kana akka ol qabu diin kana akka mul'atu diin kun akka galma gahu namni diin kana xiyyeeffannaa kennee lubbuu isaanii qabeenya isaanii humna isaanii yeroo isaanii namni diin kana kenne shabaaba jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam. Eega ganama eegala diin namni diin kana eegale namni diin kana ol qabe namni diin kanaaf lafee duwidaa tahe eega shabaaba jenne qalees shabaaba arras diin namni inni itti haajamu shabaabaa fi shamarran itti haajama. Addunyaa tanarratti waa diin qofaame amrummaan addunyaa tanarra jirtu hundi namni isin itti haajamtu shabaaba. Isaan kanaatu muteera waa sossoosu banziilli waa sossoosu waa khaasu isaanii isaan kana malee amriin takkailleenuu hin sossootu. Ambiyoonni hundi akka waliigalaatti shabaaba yogguunif rabbiin isaan qaadhimu yogguu rabbiin isaan filatu maqoolee isaanii rabbiin yogguunif maqaa dhahu fatan akkana je'an nabiyyallaa Ibraahim akka fakkeenyaa yoo kaafne waan gandi yeroo dheeraa dalagu jiru san yogguunif dura dhaabbatee mormuu eegalee wanni tun badiidha jechuudhaan ka dura dhaabbate fatan maqaa isaan jedhanii isaaf kennan san rabbiin ilaa qiyaamaatti ayata qara'amu buuse duba shabaaba jechuu gurbaa dardaraa tokko jedhaniini. Akkasuma iimaana kana namni dura dursoo qeebale aaji'ee baratuunis taanaan ittis dalaguus taanaan namni dura eegaleettiniin je'e shabaaba. Isaan kana malee wanni takkailleenuu hin toltu. Kanaaf jecha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yogguunii fi waa'ee dardaraa himu joollee gandaayaatee roorroo diin dadhabdee gaara galterraa yogguu odeysu akkana jedha duuba innahum fityatun aamanuu birabbihim. Bar joolleen sun joollee rabbii fi guyyaa akhiratti amante joollee dardaraati. Isaan iimaana filannaan isaan diin filannaan gandaa bahanii jiruu jireenya hundarra diin keenya nu baasa jedhanii gandatti gallaan rabbiin bakka isaan jiran sanitti isaan tiisuu wabiifirra kaahee isaan tiisee seenaan joollee shabaabaa
ta iimaanaaf jecha diiniif jecha lubbuu isaanii wareegan jechuun ayanni ilaa qiyaamaatti qara'amu sun yogguu bakka san geenye dardara nama yaadachiisa. Akkasuma dardara kana nama hunda itti haajama. Fakkeenyaaf haadha abbaan dardaratti haajaman khidmaa isaanii, akkasuma ilmaan isaaniitis dardara kana eeggatan guyyaa rabbiin bakka san isaan fide. Mootummaan takkas yogguu dhufte namni isin itti haajamtu abdii dardaraati, dardara kana abdatti. Biittis namni isin abdattu abdiin biyyaa dhaloota lafaa ol deemu dardara kana shamarran tana, akkasuma nafsiyyaanis namni isin abdattu, namni isin sahaaluudhaaf yeroo hunda tottolfattee qophooytee babbareeffattee tiniin xalafuudhaaf fuula deeffattu nafsiyyaanis shabaabumarratti xiyyeeffatti. Akkasuma dhalaanis manzaraan isiidhaa achi ilaaltu yogguunii fi waa arguu feete wanni isin gartu shabaaba isaan kanaan malee addunyaan je'amtu, isaanin malee diin hin je'amu, isaanin malee qabeenyan je'amu. Addunyaa mi aakhiralleen guyyaa qiyaamaadhaa gandi aakhiraa ka qubsumaa sun wanni inni safarameen humna dargaggeessaa irratti safaramee jira jechuu. Dardara addunyaadhaa kadiin dardara aakhiraadhaa ka jannataa akka taanu wanni nu hundi godhuu qabnu maali jennaan hamma dandeenyutti gaarii walii yaaduu, gaarii walii dhaamuudha. Shabaaba keessa wanni barbaachisaa ta'eef maali jennaan hum cimaadul xaadiri wal mustaqbal. Utubaan fuulduraatis utubaan ammaatis biyya tana namni sossoosu, biittitu namni dhaabbattuun namni biyyaaf dhaabbatu, ummata isaaniitiif namni dhaabbatu shabaaba malee waan hin jirreef jecha addatti nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waan godhan keeysa namayyuufuu kabajaa addaa kennanii bifa addaatiin bar shabaabaani rabbi na bira dhaabbate, bar shabaabaani rabbi diin ol qabe, bar shabaabaani dukkanarraa ifan rabbi nuu jijjiire jechuudhaan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maqaa kana addatti dhawanii akka gaya shabaabaatti ergaan fuula deebitu, addatti shabaaba xiyyeeffannaan akka kennamu wanni irratti godhameef sababni tokko kanaa jechuudha. Akkasuma galma shabaabaa, galma shamarranii yogguunii fi himu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ijoollee lameen takka akka fakkeenyaatti waan abdii namatti horu, waan hamilee nama jabeessu, waan nama kakaasu akka diin ifii jaalatan, rabbi jaalatan, iimaana isaanii akka jaalatan, salaataa fi salawaata akka jaalatan waan hamilee namatti horu sayyidaa shabaabi ahlil janna Hasanii fi Huseen ijoollee har'a miilaan addunyaarra deemtu ka isaan ammoo dardara warra jannataa jechuun waraqaan muramtee fi ja'a nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yoo hujiin teenyallee nu dhorgite wanni nuti hawwinu bakkuma jarri sun dhaqan, bakkuma jarri sun gayan waan isaan barbaadan waliin barbaanna waan taheef kanaaf addatti xiyyeeffannaan shabaaba irratti hundaawee yeroo hunda ergaan isaan laalti. Akkasuma shayxaannis bakki jabaan irratti xiyyeeffate ilma namaa kana hunda kama xiyyeeffannaa keessa galchee jiru addatti namni inni ergaa itti dabarfatuu fedhu, namni inni dogongorsiisuu fedhu ka akka shabaabaa hin jiru. Isaan kanaatu ajajamaaf, isaan kanaatu gurra itti godha, isaan kana jalaa awwaata yeroodha inni yaame. Kanaafuu eega waamichi shayxaanaatis jiraate, waamichi nafsiyyaatis eega jiraate, waamichi rabbii fi nabii eega jiraate sallallahu alayhi wasallam waamicha jalaa awwaannu itti yaaduu nu barbaachisaa jechuun ka shayxaanaa jalaa awwaannamoo ka rabbii jalaa awwaanna, ka nafsiyyaa jalaa awwaannamoo ka haadha abbaa jalaa, ka rabbii keenyaa jalaa awwaanna itti yaaduu nu barbaachisa. Waan nuti gatii sii wallaalle yookaanis gatii kennuu fi dhabne diinni bakki jabduun yeroo hunda biyyas tahee diinis tahee yogguunii filaallatu humna shabaabaa kana qorata jechuudha. Addunyaarra wanni jiru kana seenumaan lafa jirtu. Biyya takka yoo kolanii jala oolchuu deeman shabaaba isaaniirra qorannaa geggeessaniit, oolmaya isaanii bakka oolan qorataniit, masjidaa wajjiin hariiroo isaan qaban, quraanaa wajjiin hariiroo isaan qaban laalaniit yoo masjidni guutuu ta'e,
yoo shanan salaataa isaan biratti fardii tahee darajaa qabaatee masjidaa argaman yoo quraana harkaa qabaate shabaabni kun yeroo tana diinni hundi ardha waa takka fiduu hin dandeenyu irraa haa dhaabbannu jedhanii irraa if duuba dacha'aatiin hin turan gaafa isaan masjidaa fagaatan gaafa isaan quraana irraa fagaatan gaafa shabaabni fi shamarran jum'aa fi jama'aa irraa fagaatan jaalala rabbii jaalala nabii jaalala quraana jaalala islaaminaadha yogguu isaan darajaa kana gadi buusaniitiin hin argaman guyyaa sani guyyaan diinni dhufee biyya takkaniin cabsaan naafis ni mijjooyti je'eetiin irra karoorfatu kanaaf jecha wanni harkaanu qabu warran tana rakkoon jabduun duula ilma namaati akka waliigalaatti nafsiyyaalleen shayxaanillee osootuma jiru fakkeenyaaf warri garbii namni tokko akka je'e ka'sun wagaaniya wallistuu takkaa fi geeba farshoodhaa tokko ummata muhammadiif shabaaba lafaa ol deemu ka islaaminaa kanaaf qopheessuudhaatiitu madaafa kum tokko itti dhawuurra irra bu'aanuu fidaaya waan nuti irraanfanne waan nuti arguu dadhabne waan nuti gatii kennuu fi dadhabne ilaa darajaa kanaa diinni nu hubateetiin hin jira jechuudha wanni isaan barbaadan dardara wanni isaan barbaadan shamarrani wanni isaan barbaadan waa lama dura qabnee farshoo takkaa fi intala dhalaa takka qofa qopheessuu fi qabnaa ummata muhammad kana shabaaba kana yoo zeeroon baasuu feene diin irraa fageessuu yoo barbaanne jaalala dhalaadha jaalala farshoo shahawaa waan jedhan haala mijeessinee fi isaan kana yoonii fi lafa qabne qofa waa fiduu dandeenya diin kanallee dhaamsus yoo taate dhaamsuu dandeenya waan jiru irratti guuttatanii waan jiraniif jarri yahudaadha yookaanis diinni keenya akkuma waliigalaatti nafsiyyaas jala eda'i shayxaanas waliinuu itti eda'i waan kana dura dhaabbatuudhaaf akkana hubannee nuti gama keenya wanni godhuu qabnu dardara jannataa akka taanu ibidda jalaa akka nagaya baanu dardara biyyaa bu'aa qabu akka taanu dardara maatii isaatiif bu'aa qabu akka taanu dardara hawaasa isaa fayyadu akka taanu wanni nu godhuu qabnu maali waan jedhu of duuba deebinee laaluu nu barbaachisaa jechuu kanaaf waan seenaan hundi mormuun taane namni hundi itti walii galu waan jabduu takkaatitu lafarra jiraa jedhan duuba durumarraa qabee ilaa yeroo teenya ta'ammaa tanatti jechuu seenaan hundi waan kan akkanuma barreesseetiin hin jira suni maali jennaan bu'aa yookaanis faayidaa dardaraa waan dardarri dalaganii biyyarratti jijjiirama fidaniif sababaa tahu miidhaas waan nama barsiisu keeysaa akka fakkeenyaatti ilmaan abbaa keenyaa hangafa uumaa ilma namaa aadam yoo asfuuneetiin hin laalle wanni kun waan ajaa'ibaati jijjiirama shabaabban fidanii fi miidhaa dardarri fidullee nama barsiisaa jedhan duba fakkeenyaaf ijoolleen abbaa keenyaa aadam sun haabiilii fi qaabiil isaan kullachuu yogguu rabbiin uumee abbaa isaanii aadamiif isaan kennee akka namaa deemanii bakka namni gahu gayanii gurri isaanii waa dhagahu ijji isaanii waa arguu mataan isaanii waa yaadu yogguunii fi gaheetiin hin je'e taateen isaan lameen irratti taate sun addunyaan takkallee waan hin moromne seenaan ilaa har'aatti katabeetiin hin taa'u ergaa bareedduu takkaatu bakka kana jiraa jedhan duba suni maali jennaan obboleeyyan lameenii wal lole haabiilii fi qaabiil kun obboleessa kiyya aduwwii nutti hin gammachiisin diinan nu gammada harkanatti laatin ati nan laattus an harkasitti laadhu shayxaana nu gammachiisuu deemta diina nu kofolchiisuu deemta je'ee osoo haabiil firraa kadhatu qaabiil ergaa biraa waan qabuuf ergama bakka biraatii fudhatee waan deemuuf waan haabiil yaadu kana hubatuu dadhabee eega obboleessa isaa kuchiise booddee nama sheenaa quba of nyaatu taheeti argame jechuu qaabiil obboleessa isaa haabiil ajjeesuudhaan wanne haabiil kana qaabiil ajjeeseef sababni maali yoo jenne wahuma reefu jarri warri garbii yookaanis awurooppaadhaa je'a jennu san intala takkaa fi farshoo takka
dhaloota lafaa ol deemu kanaaf shabaabaaf qopheessuudhaatiitu madaafa kum tokko itti dhahuurra irra caalaa waan jedhan san keessaa misxirri jabaan tokko akka shari'aa gaafasitti obboleeyyan lameen waliin dhalate isaan kana ta waliin dhalatan fuudhuurra ka kanaa wajjiin dhalate kanaaf katana wajji dhalate kanaaf eddoon wal jijjiiramuu qabdi jechuudha yogguu murtiin tun kennamte qaabiiliin akkam obboleettii tanteete si wajji dhalatte namni biraa fuudhaami idda inni fuudhu lameenuu wali qabattaati obboleessa kan keessan kuchiisi je'eni shayxaanni bareecheefi obboleettii tiyyanaa waliin ta dhalatte anuma fuudhuu qaba jechuudhaan gaafa san haabiil qaabiil ajjeesee jedhan duuba yaqiina bakka kana jiru ka haabiil qabu obboleessa kiyyaa bar'ati osoo je'uuni jaalala obboleessa isaatii osoo qabu osoo gaarii yaaduu fi osoonii fi diina jalatti kufuun qabnu nafsiyyaa jalatti shayxaana jalatti kufuun qabnu aduwiin nu gammadaa obboleessa kiyya osoo je'uuni badii tiyya tanaa fi teetis waliin guyyaa qiyaamaa kaafattaa ni khasaartaa taa'e osoo je'eenii haabiil itti waywaatu qaabiil akkasi kuchiisee jedhan duuba wanni kun maal agarsiisa jennaan roga haabiiliin darajaa haabiil rabbi biratti qabu darajaa haabiil yeroo san lafa jiru tanarratti qabu sababni lammataa sadaqaa yookaanis wareega qopheessanirratti haabiil tasaa irraa qeebalamtee qaabiil irraa qeebalamuu dinnaan ani maali inni maali waan je'urratti sababni lammataa ka inni obboleessa isaatii quudhaa dadhabee obboleessa isaatii hinaafee obboleessa isaatii hirriba dhabee guyyaa san dhiiga dhangalaase ilaa har'aatti guyyaa sanirraa jalqabee dhiiga aalam addunyaarra dhangala'u kana haabiil irraa qoodachaa qaabiil irraa qoodachaadha dilii nama dhiiga namaa gannaqu hunda irra lakkaawamaadhaati ilaa ammaa deemu jirti ilaa qiyaamaatti akkuma kana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akki je'e bar haabiil wanni hujii isaa irraa qeeballeef haabiil nama sodaateenya qabu nama rabbi sodaatu nama kabaja haadha abbaa qabu nama bu'aa isaa beeku bu'aa obboleessa isaa beeku faayidaa fi miidhaa nama addaan beeku haabiil bar darajaa qaabiil hin qabu waan je'urratti aayata ilaa qiyaamaa qara'umu rabbiin buusee innamaa yataqabbalu llaahu minal muttaqiin rabbiin bar nama isa sodaaturraa dalagaa isaa qeebalaan haabiil rabbiin wanni isa tiiseef obboleessa isaatti harka laaturraa obboleessa isaa histi yaaduurraa obboleessa isaatiif hinaafuurraa sodaa rabbiiti qalbii keessaa qaba saniif jecha haabiil qaabiil irraa haabiil qaabiilitti hamtuu yaaduu wanni dhabeef sanii je'een rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan kana seenaa ilaa qiyaamaa qara'amtu godhee jedhan amma nuti wanni yaanuuf akka dardaraatti wanni anarraa eegamu namoota sagalee tana dhaga'u hundarraa eegamu wanni nuti barbaannu soduma rabbii qofa qabaatuudha dardara bakka jiru rabbi sodaatu alattis manattis rabbi sodaatu biyyaa fi imaltuu keessattis rabbi sodaatu halkanii fi guyyaa keessattis rabbi sodaatu yeroo lafarra jiruu fi yeroo qilleensarra jirullee rabbi sodaatu tahuu nu barbaachisaa wanni haabiil ilaa har'aatti seenaan isa kaaftuuf sodaa rabbiiti qaba anaa fi atis wanni nurraa eegamu sodaa rabbii yoo qabaanne qofa keessaahuu yeroo teenya ta'ammaa tana wanni nagaa itti argatuu dandeenyu addunyaa tanarrattis akhirattis ta akka sodaa rabbii hin jirtu rabbii keenya bakka jirrutti haa sodaannu